Lixa Oromiyaatti lakkoofsi namoota weerara busaan du'an kan gabaafamaa jiru irraa baay'ee olaanaadha. Dhaabbata Fayyaa Addunyaa. Waldaan Hakiimota Oromiyaa hawaasa lixaa Oromiyaatti weerara busaan miidhamaa jiraniif tajaajila eegumsa fayyaa hatattamaa kennuuf garee ogeeyyii fayyaa garas ergeera. Waldichi haalli godina Wallagga lixaa fi qellam Wallaggaa keessa jiru waan gabaafamaa jiru irraa baay'ee hammaataa ta'uu ibseera. Akka waldichi gabaasa waajjiraalee fayyaa godina Wallagga lixaa fi qellam Wallagga irraa argame waabeeffachuun jedhu ji'oota 3 darban keessaa qofa godinaalee lamaan keessatti namoonni dhibee busaan qabamuun isaanii mirkanaa'e walduraa duubaan 1,156 599 fi 92,376 ta'uu ibsameera. Godinaalee lamaan kunniin naannichatti dhukkuba busaa mirkanaa'e keessaa persentii 60 ol qabatu. Dhaabbileen fayyaa guutumatti miidhaman yookiin tajaajila adda baasuu fi wal'aansa hin kennine aanaalee baay'ee keessa argaman ilaalcha keessa galchuun waldaan Hakiimota Oromiyaa lakkoofsi tamsa'inna dhugaa weerara kanaa kan hin agarsiisnee fi rakkoo booddee naannolee kanneen keessatti mul'ate akka hammeessu ni amanna jedhe. Gabaasa afaaniin miseensota hawaasaa irraa argamu du'a baay'ee olaanaa ta'uu agarsiisa jechuun dabalee ibseera. Baatii onkololeessa darbe ogeessa fayyaa waajjira godina Wallagga lixaa keessa hojjetu akka himetti hanga onkololeessa 12 bara 2023 qorannoon dhukkuba busaa godinicha keessa taasifameen waliigala namoota ho'inna qaamaa agarsiisan qorataman 222,268 keessaa kan dhukkubni busaa keessatti argame 128,150 yoo ta'u isaan keessaa lubbuun namoota 45 olii darbeera. Akka waldaan Hakiimota Oromiyaa jedhutti dhukkubsattoonni wal'aansa tokko malee gara manaatti ergamu yookiin qoricha farra busaa gahaa argachuu dhabuu isaanii ibsa. Itti dabaluun kunis hanqina guutuu biyyattii mudatee fi rakkoowwan geejjibaa gara Wallaggaa sababa rakkoo nageenyaa irraa mudatu irraa kan ka'e akka ta'e ibseera. Gareen deebii atattamaa waldaa Hakiimota Oromiyaa qoricha farra busaa fi meeshaalee yaalaa biroo deeggarsa mallaqa diyaaspooraa fi miseensota isaa dabalatee qooda fudhattoota adda addaatiin bitaman qabatee godina Wallagga lixaa aanaa Beegii, ganda Gufii fi Kobora akkasumas godina Qellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galan gandoota Gabaa Roobii fi Machaaraa gaheera. Waldichi rakkoolee eegumsa fayyaa weerara dhibee busaa lixa Oromiyaa keessatti mudatee furuuf kutannoo akka qabus ibseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen naannoo Oromiyaatti namoonni 774 ji'oota waxabajjii hanga fulbaana gidduutti dhibee busaan qabaman keessaa lubbuun namoota 180 darbuu ibseera. Akka gabaasa OCH'tti godina Qellam Wallaggaa keessatti namoonni 120 ol ta'an ji'oota adoolessaa hanga fulbaanaa gidduutti dhibee kanaan faalamaniiru. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangawoota buleeyyii TPLF 4 torbaan dura aangoo irraa kaafaman ilaalchisuun walgahii waaman irratti dubbatan. Hooggantoota olaanoo obbo Geetaachoo Raddaa aangoo irraa kaasan kunniin sadarkaa itti aanaa pireezidaantii bulchiinsa yerootti gorsaa ijaarsa uummataa kan ta'an obbo Alam Gabrawaahid itti gaafatamaa waajjira pireezidaantii bulchiinsa yeroo kan ta'an obbo Amaanu'eel Asaffaa bulchituu godina Bahaa Kibba Liyaa Kaasaa fi bulchaan godina Lixa Kaabaa obbo Taklaay Gabramadiin turan. Qondaaltonni kunniin xalayaa obbo Geetaachoo Raddaatiin mallattaa'een onkololeessa 25 fi 26 bara 2023 irraa kaasee aangoo isaanii irraa kaafamutu himame. Aangawoota olaanoo kanneeniin alatti kanneen sadarkaa gadaanaa irra jiran keessaa aangoo dhorgamaniiru. Dhimma ji'a darbe bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraay aangawoota mootummaa halkan keessa beekamtii mootummaan ala walgahii waaman irratti tarkaanfii fudhachuu himee ture. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa onkololeessa 27 bara 2023 gaazexeessitootaatti akka himanitti aangawoonni mootummaa bakka garaagaraa irraa walitti qabaman beekamtii mootummaa malee Maqaleetti walgahii ta'an. Namoonni kunniin maaliif akka buufataalee aanaalee fi godinaalee walgahiidhaaf Maqalee keessatti halkan onkololeessa 25 bara 2023 akka waamaman ifaa miti jedhan. Hirmaattonni walgahichaa irra caalaan aangawoota sadarkaalee garaagaraa irraa uummata kakaasan yoo ta'an kanneen itti gaafatamummaa mootummaa fi uummataa itti kenname haalaan hin fayyadamne irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan obbo Geetaachoon. Akka maddeen naannicharraa argaman mul'isanitti qondaalota waraanaa dabalatee aangawoonni naannichaa Maqaleetti walgahii geggeeffataa jiru. Aangawoonni hojiirraa kaafaman mallaqni uummatarraa walitti qabame eessa akka dhaqe gaafii jedhuu fi dhimmoonni kan biraa TPLF keessatti walqoodiinsi akka uumamu taasiseera.